Shama harka fuune jechaa har'a qabxiiwwan gurguddaa amilee keenya kunuunfachuuf nu gargaaraniif nu tumsan nu jajjabeessan nu onneeffachiisan torban isiniif qabadhee dhiyaadhee isa dura garuu YouTube Maranatha like subscribe share if comment gochuun dagatina. Amileen jireenya ofii keessatti abdiif booree qabaachuudha. Sanaaf amileen kennaa guddaa dhala namaa waan ta'eef dhalli namaa amilee isaa kunuunfachuu qaba. Namni amilee hojii qabu ni durooma. Namni amilee barumsaa qabu barataa cimaa ta'a. Namni amilee aartii qabu aartistii beekamaaf jaallatamaa ta'a jechuudha. Dhalli namaa amilee qabaannaan ga'umsa ofii mirkaneeffachuun baay'ee salphataaf. Amilee guutuudhaan karoorsii wixineessii dhaawwata jireenya kee baafadhu. Qabxii tokkoffaan amilee keenya kunuunfachuuf nu fayyadan nama hin jibbin. Garaa kee keessa jaalalli jiraannaan amileen kee guutuu ta'a jechuudha. Garaan kee jibba qabaannaan garuu miirri gaariin, miirri gammachuu, miirri amilee godhachuu sitti horatu waan ta'eef tokkoffaa irratti nama jaallachuu qabda. Inni lammaffaan yaada kee wantoota gaggaariidhaan guutuu qabda. Yaadi kee wanta gaggaarii gaafa yaadu amileen kee wanta dadhabaa yaaduudhaaf yeroo hin qabaatu jechuudha. Sammuun kee isaan deemee yaadu jechuudha. Sanaaf yeroo hundumaa wantoota gaggaarii sammuu kee kana guuttee deemuu qabda jechuudha amilee kee kunuunfachuudhaaf. Inni sadaffaan waan hin jaallanne hirraanfachuu qabda. Waan hin jaallanne yaadatta taanaan waan jaallattu yaadachuuf yeroo hin qabdu jechuudha. Qabxii arfaffaan wantoota namaa fi uumaatti tolan hojjechuu qabda. Gaafa garaan namaatti gammadu atis hin gammadda. Gaafa garaan waaqa keessatti gammadu immoo baay'ee lubbuun kee boqotti waan taateef hafuurri kee boqotti waan taateef yaada dhiphinaa hin yaadattu jechuudha. Sababni isaa bitaa mirgaan duraa boodaan jaalatamaa gaafa deemtu namni gaafa kabaja sii kennu atis gaafa nama kabajju atis gaafa nama jaallattu wantoota gaggaarii wantoota isaanitti tolan waan gochaa jirtuuf sammuun kee maal yaadaa wanta facaafatte akka waan hammattutti sababa amanuuf yoo boqqolloo facaafatte xaafii akkuma neegne waan gaarii facaastennaan waan gadheen siif hin deebi'u jechuudha. Shanaffaa irratti nama hamilee kee miidhuu hin firoonfatin. Hamilee kee nama miidhachuun hiriyaa kee ta'uu danda'a, maatii kee ta'uu danda'a, biyya keessa jirtu ta'uu danda'a, sababa adda addaatiin ta'uu danda'a. Wantoonni kun hamilee kee miidhu taanaan irraa fagaachuu qabda jechuudha. Hamilee keetiif hin taataanaan ji'arras dhaqii, hamilee keef hin taataanaan bakka itti kosii gatanis jiraadhu amileen kee hin tuqamiin qopha. Amilee keef hin taataanaan bakka amilee keef ta'u jiraachuu qabda jechuudha. Sanaaf nama hamilee kee miidhu firoonfachuu hin qabdu. Yooti waan tokko jechuuf kaate nama si kuffisuu, yooti waan tokko jechuuf kaate nama si dadhabsiisuu, nama dadhabina qofa si kakkaasu yoo ta'an namoota akkasii irraa fagaachuu qabda. Garuu namoota filannoo sii kaan yoo ta'an namoonni sun namoota amilee kee miidhan miti. Kan adda baafachuun immoo kan keetii. Qabxii jaaffaa irratti nama ceephoo jaallatu baqachuu qabda. Nama yeroo hundumaa sammuun isaa ceephoo gaafa kana gootu kan ammaa akkas ta'uu danda'a kan akkas ammaa akkas godhin dhiise mitiire akkas nama yeroo hundumaa sammuu isaa keessaa afaama ceephoo jecha ceephoo gocha ceephoo deemsa ceephoo sochii ceephoo godhu yoo ta'e nama akkasii irraa fagaachuu qabda jechuudha. Qabxiin keenya inni torbaffaaf inni dhumaa namoota faallaa jireenya kee keessaa haquu qabda. Kana faranjoonni eliminate negative peoples from your life to stay with happy jedhaniitu koot godhu. Akkasichuun namoonni faallaa kee ta'an yeroo hundumaa faallaa jireenya kee keessatti oomishu yoo ta'e nama sanarraa gammachuun qabaattu. Nama sana fuuldura keetti gaafa argitullee miirri gammachuu waan sitti hin dhagaamneef sammuun kee lafa laalaa akka bira dabartu godha yookiin achi laalaa akka dabartu godha bitaa kee laala. Yoonni bitaan sitti dhufaate mirgaa laalaa dabarta. Yoonni mirgaan sitti dhufaate bitaa laalaa dabarta. Sanaaf namoota faallaa jireenya kee keessaa haquu qabda jechuudha. Yeroo amileen kee guutuu ta'a. YouTube Maranatha subscribe share like comment gochuun dagatinaa turtii gaarii horaa bulaa deebanaa.